Akka itti ba'an beeku malee akka itti galan hin beekan. Yeroo baay'ee nuti haala yeroodhaaf jennee haala hojjennee jijjiirama agarsiisna jenneeti kan biyya keenya keessaa baanu. Garuu wantoonni nu qunnaman wantoota hedduudha jechuudha. Otoo hin milkaa'iniis daandiitti hafnaa milkoofnes ni galla jechuudha. Irra caalaan keenya obboleewwan keenya keessattuu biyya gola namaa keessa jiran balaa adda addaatii yeroo ammaa kana baay'ee saaxilamaatii jiru jechuudha. Akkuma suura isaanii irratti argitan obboleettii keenya Imuu Dibooraa fi obboleettii keenya tan ammoo kan lubbuun ishii Dubaay keessatti darbeedha jechuudha. Baay'ee viidiyoon argee hundi kiyya na cabse keessaa isa tokkodha jechuudha. Maaliif jennaan haalli isaan amma irra jiranii fi kaan lubbuun isaanii dhibaa kaan immoo sababuma gaazitiin jedhanii kan akkasiin miidhamanii jiraatanis ni jiru jechuudha. Nagaallee isin gaafachuu hin daganne nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan koo amantaa biroo taatan yoo yaashamaa harka fuuni jecha harragaa viidiyoo hedduu takka garaan na nyaatte fi laphee nama cabsuudha jechuudha. Of eeggannoo yeroo baay'ee hin taasisnu jechuudha. Keessattuu warreen kushiinaa keessa hojjennu of eeggannoo guddaatu nu barbaachisa jechuudha. Egaa obboleettiin keenya Imuu Dibooraa yeroo darbe keessatti dabbaan gaazii itti dho'etti ni beekama jechuudha. Egaa gaazii yoo ibiddi nama gubee keessattuu keessa lafee namaa keessa seenatii deema. Har'a obboleettiin keenya kun immoo biyya namaa keessa jirti, gola namaa keessa jirti. Akkasumattuu madaa'ee dhukkubsadhe jettee hin teenye jireenya ishii isa boruuf ilmoo ishiitiif jetteeti kan gola namaa keessarree eenyu jettaati jirtu jechuudha hojjettaati jirtu. Yeroo ammaa kana immoo haalli irra jirtu haala suukaneessaa ta'eeti immoo kara biyya biraa deemtee yaalamuuti qabda kan jedhanii akka gargaarsi godhamuuf akka himamaatii jiru. Egaa obboleettiin keenya immoo har'a Dubaay keessatti lubbuun ishii darbe akkasuma gola madaamii keessa osoo hojjettu haaluma gaaziitirraan kan ka'e. Yeroo baay'ee nuti hojii dafnee hojjenna jenna gaazii bannee yeroo kaan ni dhiisna jechuudha. Yookiin banneetuma akka jiruun osoo hin boba'in yeroo hurkisaa ol urkee jedhu gaaziin sun yoo dafee yookiin hin boba'in yookiin immoo dafee yoo hin dhaamsin otoo sagalee jedhuun dhaggeessisee booda immoo ol tokkaa jechuudha. Yeroo sana immoo lubbuu keenya balleessaa jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kun egaa kaan gaazin irratti dho'eetii kaan immoo zayitii dafaan irratti nam'ee waa hedduudha jechuudha. Gaafa mana madaamii kana keessa hojjennu yeroo keessattuu kushiinaa keessa gallu yaada keenya asiif achi facaasuu dhiisnee yaada keenya nyaata hojjennu sanarratti xiyyeeffannoo goone hojii kamirrattuu hojjedha. Keessattuu kushiinaa keessatti balaa hedduutu uumamaatii jira jechuudha guyyaa guyyaadhaan. Egaa haati kuni haadha ilmoo qabduudha. Amma gaafa biyya galuudhaaf kaatee lubbuun ishii tarummoo maal jedha maatiin ishii? Ilmoon ishii suni haati koo yoom naa dhufti? Hojjetteetti naa dhuftee geessiraa yoomi jettee gaafa eeggattu gaafa immoo duute jedhanii ilmoon haadhaaf teessee boochuu dhugaa hedduu takka laphee nama cabsa jechuudha. Ishiin duute badde lubbuun ishii daamamte miti duutee jirti garuu ijoollee ishii yeroo mara ala laalatee kan hafan jechuudha. Dhugaa waaqayyoon ala baataniis ni nambisin. Nama kamiyyuu diina keessan illee yoo ta'e biyya isaarraa fuudhee biyya namaatti nama nambisin. Maaliif taananuu namni inni du'e baqa hin dhaga'us hin argus deemera. Garuu inni mana keessa jiru yaa warri ilmoo qabaatan ilmoo isaanii yeroo hunda haati koo naa dhufti jedhee halalaalaa oola. Haati ilmoon irreen maatiin irreen haati irreen abbaan illee ilmoon koo yoomuma naa dhufti jetteeti kana la eegdu. Yeroo hundaa dhibee isaanii baattatanii madaa isaanii baattatanii hanguma ijoolleen biyya arabaatii hojjettee nagaadhaan galtu ilmoon kiyyarree mee baatee akkasitti alatti haftee jedhanii yeroo hunda lapheen isaanii caba jechuudha. Obboleettiin keenya kun duutee jirti bakka lubbuu ishiitiin tartee jirti. Maala warri aftan of eeggadhaa. Lubbuun ikkoo tokkicha baanan deebi'uu hin dandeessu. Tokkicha lubbuun nama keessaa baanan deebiin hin jirtu jechuudha. Maaliif taanaan baay'ee ulfaateetii jira jireenyi lafa kanarraa. Ani baruma isaatu bara dhumaati ta'ee kanumaan du'aa sababuma kana fuudhee sababuma kanaan duuti jedhee sababa akkasii huuma ta'e waan isaa baay'ee nama dhibaatii jira jechuudha. Duratti soo kushiina dhuma keessa hojjetaatii ture ibziin kushii eenyu gaaziidhaan dhumaa jiru kun. Sababuma gaazii kanaatiin du'aa guyyaadhuma keessaan guyyaadhuma sinii katabeetu kana jechuudha ta'e uummatuma kushiinaa keessa hojjetutu of eeggannoo dhiise ta'e anoon beeku. Yaa obboleeyyan koo. Yoo jiraanne namaaf jiraan yoo ofii keenyaa jiraanne namaallee taane
Kamuu keessattuu waan hunda kamuu keessatti yeroo kushiinaa seentan yaada keessan kara kushiinaa godhaa malee asiifachi yaada keessaniin hin qabaminaa jechuudha. Maaliif jennaan kinoo lubbuun keessan bayeetii jira. Haati kun laalagaa hangam akka laphee nama cabsitu. Har'a du'a jechaan gaafa namni nagaadhaan bahee nagaadhaan naagalti jedhee saffi jedhee eegu ishee garuu reeffa kee fudhu gaafa jedhan haadha dhaltetti maaltu dhaga'ama? Abbaatti maaltu dhaga'ama? Yookiin immoo ijoollee qabdi ijoollee ishiitti hoo maaltu dhaga'ama? Kana hunda keessattuu ganamaa galgala osoo hojii keessan hin eeginiin akkuma lafti keessan bariitee fuula keessan dhagattani yaa Waaqayyo nagaan na bulchite nagaan na oolchi lafa nagaan na oolchi jennee Waaqayyo keenya kadhannee kawuti qabna hirribaa jechuudha. Maaliif jennaan Waaqayyo seenaa jijjiiraa wanti hin jijjiiramne hin jiru. Amantaa kamuu qabaadhu amantuma itti amantu sanaan ganamuma gaafa lafaa kaatu yaa Waaqayyo koo ila tsalootii isa guddaa kadhachuu osoo hin taane yoo yeroo qabaatte kadhadhu yoo yeroo hin qabaanne immoo yaa Waaqayyo isa nagaan na bulchite nagaan na oolchi lafa nagaa daandii nagaan oolchi jennee yoo Waaqayyoon kadhanne Waaqayyoon immoo yeroo hunda kamiyyuu yeroo quuftanis yeroo beelattanis na kadhadhaa jedheera yeroo kamittuu yoo kadhanne nuuf dhagaa inni waan na ta'eef. Kanaaf obboleettiin teenya kun lubbuudhaan tarte bakka maaluma gaa keenya kun maal obboleeyyan koo of eeggadhaa keessattuu gaasii zayitii ho'arraa of eeggadha. Baay'ee amma yeroo kanatti bakka gaazitu nama sodaachisaatii jira jechuudha. Gaazii bantaniin dhiisinaa. Ergan viidiyoota kana laalu jalqabee jechuudha. Hirriiba keessaa fe'ee hirriiba faa keessaa ka'eetan gaazii laala maaliif jennaan erga siin raftanii ijoolleen amma warri ijoollee mana keessaa qabdan ni beektu jechuudha. Ijoolleen maal godhu gaafa isin mana keessa jirtani yookiin ala jiraachuu danda'u isin erga raftanii gaafa ol seenan dhimma ittiin qaban gaazii sana bananiitii dhiisu jechuudha. Isin immoo maal gooturee jarraa saddakaa sana gaaziidhuma isa guddaa sana ofii gootanii raftu malee an yeroo baay'ee nan sodaadha jechuudha. Maaliif taanaan eddan ani rafee mucaan galee gaazii qabsiisaa nyaata ho'ifachuuf gaazii wanta qabsiisuuf baneefaa dhiisa jechuudha. Yeroo baay'ee na mudata garuu ani wantan isa sodaadhu keessattuu ergan viidiyoota ijoolleen akkasiin gaaziin irratti dho'ee jedhaniiti of eeggannoo guddaadha kan inni taasisu. Maaf jennaan irriiba keessaa ka'ellee dhufee gaaziin laala. Ijoolleen bananiitii dhiisu. Bananiifaa osoo hin cufne jedhanii gimmaasha cufanii jechuudha. Hanga dhumaatti hin cufan inni urkisaa bahee gaafa kanammoo lubbuu namaa dhabamsiisa jechuudha. Kanaaf lubbuun keenya akka tasaatti baata. Nuti lubbuun keenya darbinee maatiin keenya yeroo hunda akkuma alalaalanitti yeroo hunda akkuma bo'anitti kan hafan. Kanaaf obboleettii keenya ishii duuteef Waaqayyoon lubbuu ishii mirga obboleettii keenya dhiifama obboleettii keenya duuteef Waaqayyoon lubbuu ishee amaaru maatii fi hiriyoottan ishii hunda isaaniitii jajjabinaa kennu akkasuma immoo obboleettii keenya ishii namsiidhaan jiraattee inni gargaaraa maaloo deemitan immoo yaalama biyya biraa jettu immoo waan qabnu yoo birrii qabaanne birriidhaan yoo immoo hin qabaanne ta'e immoo kadhannaa goonee fi akka obboleettiin keenya kun immoo yaalamtu taasisnu nama gargaaruuf namni ta'uun qofti gahaadha jechuudha. Namni kamuyyuu eenyumtuu ni rakkata rakkina irratti wallaaluu osoo hin taane amma qabdanii wal gargaaruu isarraa kana fi Waaqayyo walii kadhachuu amantaa kam keessaa jiraadhu yaa Rabbi fayyisi. Amantaa koo qofa taatee miti amantaa kamuu keessa jiraadhuti yaa Waaqayyo nama kana fayyisi yoo jette kadhannaan nama hundaa bakka tokkotti kan nama tokko nama fayyisuutii ni danda'a jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo bakka jirtaniif haala jirtanitti Waaqayyoon akkuma nagaadhaan baatan nagaadhaan maatii keessanitti isin haa galchuun jedha. Dhugaa baay'ee tokkola garaan koo nama daa'e akkuman godhee viidiyoo sana. Kanaaf obboleewwan koo of eeggannoo godhaa. Warreen maamila siimboo taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maamila siimboo hin taane koottaa nutti dabalamaan isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Namoonni baay'een irraa fayyuutii. Namoonni tokko lama immoo dhaga'ee irraa of eeggannoo gochuu wanta danda'uuf. Kanaafuu guddaasaa galatoomaa naaf jiraadha.